متعنا فان درسا بو أتسي خافان درسا أفان كنا مشيرا بوتي أبو أفان دربنا يا ربي أبو دربنا أفر أنا موسي أنا أبار كنا دربنا كارتون أنا سندرارو كدورا وانتي إيجا مال تربي برمو واني كده أتسينا شيء ولا تربي هنگا كنا لا تي أتينا نانتو توكين أبو كارتون أنا سيموتا أبو كارتون ما أنا لا سندرارو موت أنا سكابا خدير ندق يفتك غافي أما غافي بيتشانا ديف ساو نافان مبتين أغرب بصداد داتي أوكي يا رب يسا غافي ترى ديف ساي بخي أيه لما كان كم درسك لما كم درستا إيه على الجيفي چرچرينو يوم أنا أرجع سنجا ستين كذي بابر الناس هاي والله چرچرينو درسك كيف سافي أكا جايبة تيجا نبي تامر أرجع درسك قبل تسوري والله أنا بقى أنا منون تنا برتني جرتني أن ديفا من أقول أوري نتيارتن خلاص أنك أنا بقى يجنون تيجا هررجع مالك الدرسينك أو فقافين كي يا خلاص ما عندك توان كي ناجالك تشونا وان كي ينجال دامر جخية حبيبي كي هررجع سيكار أو بليسو أمبر لا فاررجع لتأتي في مرمون دندا لبوت جدون دندابر لأنه لا فاررجع أشخاص أو مان قبضن يو هررجع إمتى درس خيس أقولت ناديما وري قرتي كاركا هررجع سيقالي وري خنوا أنا ديبي جرتي وانا مرتي فاوني جرتي dirqi waa isin irratti hin fedhu garuu lafti isin irra dhaabbatanii falmitan tamii ibsaa kiyya kana qofa naa deebisnee nagaa wajjaasu ina laal dhaggeeffadhu lama carcare hararge sitti dhufeen harargee sitti dhufe eessa bakka itti kun bar harargee lixa harargee baa khalaas kana woni jechaa jiru laal akkuma nadho gudura دربنا غرب بصداد داتي ميديا ada berkunut mas social media ada watak kelle berkunut sama makaram ta do ban kun ati jechuun kana la ati dhiira ibsee taame ati jechuun kana ati bar ati kota jarti tijan da bejena ma bar nama diam ibsara baddu warabbal kaabati jechuun sindararuudha wallahi sindararu oromo yoom beene sindararu jechuun kana loko darargetti jara keenya la Memang kita butuh apa? Nama wallole garu ammo hararge bahar hararge litai tadi tidak kau kuda cujur tamale rako kau raka busilama nama wala rap cujur. No anonsa ejen non tiga berreguna laki hopsa tema duf tema le ejen no ber nase repun tanagafi nu gafati hadira terakon ke mali nanjani rakon ki yakana kana jeti ni timi. Okay ibsa yo ni fi charchari ni fiya me matan si duku baja matan nan duku bunjen mali re nanje angka matan nan duku su hararge te kaisani je charchar ol kaf na je chudan je lianno hararge hundu anu de kenyat. Nas iso mal je gafate hararge dursita mo charchar dursita je charcharin dursaje ana chama mata duku binkiya achi khana ka matan duku su jura mali kuno kana yo fetan. Okay kana yo je lal amma kana sirrefam ni mali re ta ni amma yada isa dubachu danda male hararge Oromia listen kom sana da gefadu bakatan ratu imsa makana je wanjo adura abba khe dursitamo adira khe dursita awo charchar gosateti hai charchar gosateti nae me orsa charchar maka gosati maka gantati bar maka haro charchar jani jirti bar harge ditate wa kana wa charchar na sen beitu atis me charchar afanan jenatis Mali kita ninja, mali sanu hararge makar arbote makaran kelle makan deina sini. Wallahi wabillahi. Amma darsa de jangiro tadi hararge bar kebun dan genyu bar undi kenya aman transfer rayu fambol maja hararge kalau to hararge ini denda. Bakka bijit jatuh kam tutinan denda. Irai murmada. Bijati ya. Mani, namni hararge muncang hararge dabar. Bisa hararge dabar. Laki hararge miti sinje caji dabar. Uno isati dirgatoni sanilen. Wallahi nuti hararge beinu jangkuno. Ini ni beka. Nuti hararge beinu je kuno eda oganan sani astai. Oganan gare grupi charchar je asirret oganu. Ani caca hararge wan jamu inu mambeku je bui. Murti hanna obsa ali murti wan takje me to. Murti la lama ibsan hararge da ati nuti kenya hararge da jolle oromo hararge da hararge wallo le jachuni Dina gara gumna ufata ada charchar ufata kota jan ufanne ada charchar kuno kami anaimu ufanne ada charchar khobatik abdu tami anaimu ani nabi kaisan Okay akasi mire message rame asbasi nugarsi sini nasa parte mi ani askati la dani si safara boboni betami wani ni si safaran
intala baddeessaa sa'a 24 cacar jechaa ooltu wardaa maarree ta'etu sanii wajjin naarrabsa asirratti biyye amma mana isatti biyye obboleessoo isa firaallee wayne okay aneenyu kateen beetu kadiri I am kadir okay nuti harargeen tokko arraas burus oromoonis harargeen nu beeti jazbaa ilmoo jazbaadha waaw garte waaw goota wallaaltaniiti amma irra maayi wallahi wabillahi watallahi sinigale wanni takka badasi marre hada qeeti huddu umma hada teeti salite masi qorrofe jazba hada ro copying goda please copying goda natti ergin ilmu diqala da natti ergin jazba ilma hada ro natti ergin azela teesina dhageeffataa jirta siin beeqa copying goda jolleten copying goda arras borus inu maatu ega kana taate galal nututu afran kallo daan biyaw kanna kuno ega kana feetan akana feetani mi gaib sala akana feetani mi nutu afran kallo biya kanna akana sin gubemi adirre do anis ta afran kalloti baddeesan ta afran kalloti hararge litaatu ta afran kalloti maka afran kalloti injirra nutu warri anniyatu maka afran kalloti injirta mal fiddan me mal tusi gaajame mali obbaliyyan keenya jiraatani maal maayitina rabbi oddomme sejar rabbi beekumsas kanneef rabbi qabeenyas kanneef haydummaatani maqaa faraansulee jalatti cirolleen taafran qallooti maqaa faraansulee jalatti dhokottani la ummanni kun silaa galata isin raa qaba baroorree afran qalloo isin qubsiise obboleessoo dhugaan isin hinja isin qubsiise wallahi isin qubsiise hundi ummata afran qallo qaba nutu anu gana mabuda khadira afran qalloti khadir ilma umbanna najjira da khadir ilma afran qalloti khalas akasin nabi khajira khenya dageysani umbannas gosa obbalesa qalloti garu ammo afran qallo adira khiya isatti njira dabba khiya way maltu jira ho ala tates ala fi anni jimalo litatu gafaddu hati sani takka ala fi anni hati sani takadem sena qoroddo sanifu maqa wanni jalatti maqa faransule jalatti sila carcarinoti yeje qaata binnefi obeleso me oromoti ye me rabbiso dadati me oromon kuta ko tokko gaafa tamni gurba afan wisada ko wissa janini jira bijeteenyo qulu ta ayunti yedemtun takka akana lal ko wanni ratol fatani afan sa kana lala wallahi isuma kana be kada please ana kanan gone umar rabbi to kanati umme tana kasi be kada wallahi umar rabbi umma allahati agar ummo namni angase ya be kheta woro yada nama arab surra oromo de kodura me oromotiya warri garte harargenu ti takuma beenetan takata barreesa me oromon kuta kuda takka me takata barreesa namni mo carcarni beenetan me lama barreesa carcarran numman be hunjur wallahi namni be hunjur oromo takatti be oromo narsi harargeti be amma me ujole dumugati fi jole golol chafa ga bada isan selafali gosti sani arsi dabar lakin carcar beetan yo janin imbegan harargeti be kan biya ambar olla biyiti yanin mase komandoti garu jole hararge ujin guddanne sinja lakin inni ammo jole isati jole gosti sa arsi da be kan ilman se komandoti imbe kan carcar namnumman to ko carcar be na sinjunjur duba okay akawan garte carcartun biyetti akawan carcartun gosataatitti okay gosatee seni saataatu garu maaliif itti nutu itan carcarfeetu gosatee seni saataatu jooleen harargeeri xaati sakka jirtutti nuti carca ilmaan ituuti ilmaan murawaati harargeeri xaatitti fi beekan joollee gartee tokkummaa oromoo leelliftu waan hin taane barsiiftanii akkan taane keessa nullee miira keessa nun golchina Senegale amma booda dhageeffadha oromootiya ibsa amma booda akka mana aree wali gabbaana narra laalina ibsaan kuni gandummaan deema gosummaan deema oromoo adda qoota gaafa ilmaan si mee oromootiya namni guyyaa tapha ibsaa qabu jimma arsiin taabtaabii fi abaaboon qabdu biraa fe jira mee carcar qofaa taphachiise ummanni carcar ummata taana sanii rabbi sodaadhaadha ayyee abbaa feete farfatu agartee wanni godhatu dhiisaa jaanni dhiifne nuti namni dubbate hin jiru koppilinki godhaa bilis namni agartee itti dubbate hin jiru cal jennee jechuudha wanni kun waan biraa keessa nama galcheenne hayyee amma deebi'eeti gurbaan kun
ijoollee harargeetitu Faraansuleeti makiinaa bituu dide silaa carcar kophatti yaamejee viidiyoo tana waraabee jechuudha. Ishi jeellaa sanuu bara uummata harargeetiin ishi arrumaan isin tuffadhee jee bara wallaahi isi tuffanna malee nun tuffattu bileesoo harargeen nama tuffatamuu miti. Bushti wallaahi harargeen nama tuffatanii miti. Si tuffatti malee. Ja'ati jazbaa namaa akka taate harar dhalaa hojii gisee teessee reefu na arrabsituun jazbaa namaa ta'uu si beekee. Jazbaa namaa ta'uu kanii si bare reefu hoggooti wardaan oleeti hojiin teessee na arrabsitu hogguusanii si bare. Si galee kanaafuu dhageesseemi yoo dhugaadhaan if jaalanneettan akkuma jette riippoortiis kophatti jaarradhaadha ganda keessanillee kophatti jaarradhaadha garuu nurraa bu'a nuti afran qalloo wajjin jaalalaan jiraanna walirraa fuun walirraa jiraanna nuti kabajaa wajji jiraanna dirree do'aa mitiiti ooruu teenyallee haa fudhattu ijoolleen afran qalloo dhuftee maal rakkoo qaba anaa kannaaf kunoo ooruu abbaa kiyyaa ijoollee afran qallootti har'a booda farrameetiin jira farrame maal fiddaayyee ooruu abbaa kiyyaatiin baanaa bara ooruu miraasa abbaan kiyya naa kenn farrameetiin jira afran qalloo arrarra dhaabbadde maal fidda min taamataan meegaara mul'ataa deemna qeelaan obboleessu akka isin gandummaadhaa ija babaaftanii hanga bar ijoolleen namni gosa biraa ka isin keessa dhalatillee bara haboo kabajaa dhabee bar obboleessu laa nama gosa biraa ka hargi lixaa keessatti illee dhalate bar wanni gootanii bar dhiiga ceenceessitanii bar wallaahi dhiiga ceenceessitan hay san hunda caalu meenneeti itti ilaaluu jirra obboleeyyan kiyya mee dhaabbadhu jirru kun isaanii guddallee tutu waa'ee gantummaa kana keessa seenee hogguta akka afran qalloo arrabsan hogguta akka anniyya arrabsan hogguta akka gartee dirree do'aan lafa uummata Somaalii irraa fudhatti jaan wanni akka isin godhu jirtu nagarree obboleessoo deem laali uummanni Affaar xiqqaan san nuti ni Somaaleen hanga baara dhaabbattuu dullee quboonu kaan ofirraa dhoowwinee har'a geenye uummanni Affaar hanga sanii tokko himti isin godhaa jira nagarree. Asitti keellaa jaarratanii qarshii hogguu magaalaa buutan barra nama isin hin beeknetti himi obboleessoo isii galee hogguu magaalaa buutan maallaqa barte keellaa eenyuun nuti mee Somaaleetamiitu dirree do'aa dhaquudhaaf maallaqa nurraa fuudha. Ibsa mee nuti dirree do'aa har'a dhaquudhaaf eenyuun maallaqa nurraa fuudha tikeeta. Diqee gurbaa diqee gudura eenyuun maallaqa nurraa fuudha nuti bari isin magaalaa bu'uudhaaf ciroo dhaquuf wanna kafaltan inshuraansii maal wanna godhan kana narraa laaliga uummata keenya sii galee. Waalaikum salaam warahmatullah waan kafalan ashuura kafaltanii bari isin namni magaalaa fi buuf akkamitti ashuura kafala. Abuun irratti hin erginii deem kiyyaa maal narratti ergita gurbaa afaan jalla kana irratti hin erginaa jaan. Mustafa ilma haadha zaxany deemasi qoroffee haadha rahu. Okay, saniifu nuti Oromoon addaan hin qoodamnu. Nuti Oromoon tokkummaa keenyaa si cinaa isin dura dhaabbanna. Oromoon harargee takka beeti. Harargeen takka ammaan booda hin callifu. Nuti harargeen tokko. Wallaahi wabillaahi dhageeffadhu. Harargee irraa muramnee taniimi. Mee sii tokko sii dhiiraati mee ibsa mee harargee irraa muramnaa miti mee dhaqeeti sii namaati mee ganda dhalatte keessatti dhaqeeti nuti harargee miti jii akka hudduu quba see keenya laali miidiyaa irraa miti lafa gabbuyi ummannummaan carcarsanuu jechuudha. Sii galee harargeettiif beena nuti am harargee farasti afaan laakama godhee gurbaa wallaahi billaahi raati. Sigale arras borus nuti ilmaan afran qallooti arras borus nuti ilmaan anniyyaati arras borus nuti ilmaan qallooti ilmaan shariifaati oofeeni Somaalee isin jettan sanuu taana waay maal rakkoo qaba chigiraallee obboleessoo mee dhaqaati jara keenya. Wallahi Oromoon hundi bartee jirti Oromoon hundi ibsaan kun nama gandaa akka ta'e Oromoo ibsaan hundi nama Oromoon agartee gurbaan kun akka gartee nama gandummaan hudduu salte akka ta'e wallahi Oromoon hundi ni beeti.
Oromoon hundi takka takka beekte mas Oromoon Jimmaa bartee jirti. Gaafa uummanni Jimmaa miskiinni taa'ee taaptaap godhaafii jiru uummanni Arsii kaabaaboo keessaan qabne riba dhabee taaptaap godhuuf gabbee nama biraa galateeffate. Oromoo tiyya galatoomaa jechuu dhiise. Ilmaan sikkoo mandoo galatoomaa jechuu dhiise. Ilmaan Harargee galatoomaa jechuu dhiise. Areertaa kana careertaa. Bara obboleeyyan kiyya dhageeffadhaa gosa takkaa jira Harargee lixaa tana gosa Oromoon ta'in isaan sanii nuti kun jira ni muramanii illee hin danda'an ifiifuu ni dhokotanii. Kanaafuu amma afran qalloo irraa bu'e obboleessoo yoo nagaa barbaadde sii galee deema siin talaadha salee ani anuma ta'ettu tun. Okay. Sigale. Kanaafuu nuti gandummaadhaan addan qooduma. Hanga bara obboleessoo jara keenya isiniif himu wallahi waan takka takka oguun hanga har'a niin dhooye har'a narra laalina Oromooti. Namni intala afran qalloof jalaa qabdanii haajaanii barjaartii meeqa hiisisanii miskiina Saudi Arabiyaa keessatti waliin jiraatu. Gurbaan ilmi haadha salee inni isa kana faadhala. Qorofee haadha roo ilmuuti qaalaadhaa kana. Sigale. Isa kana faadha. Namni intala afran qalloo qabdaniif jalaa hiikaa. Ja'anii nama bultii qabullee bultii isaanii adda diigaa turan. You know, agartanii? Osoo Oromoon aboo ibsaa agartee gantummaa keessaa taa'e jaaniini. Wallaahi bultii namaa diigaa turan. Ana ijoolleen deemasi firoo maarree qajuu kun baqee haadha kee. Imutiin talaadha salee deemasi. Jazbitti. Sifaadha ibsaan halkan afaan salaa buluu viidiyoodhaan sii galee carcaari jettanii uummata keenya adda diidan. Imutii tan namni miidiyaa kanarraa wallaahi wabillaahi Oromooti jedha geeffadha. Siifan mooditara sii kanneeti ijoollee jalaa afaan dhadheeratu hudduu isaanii keessa fincaaniif dhageesse. Dhageeffadha. Intala imutii jettu ta afaan wistiidhaa san tagartee Kaayiroon keenya ciroo maarree haadha keeti ciroon hudduu si haasaltuu deemasi. Sigalee imutii intala imutii salamtuu miskiinummaan Kaayiroo hudduu faxaaffatte tanaa fi ibsaa kana hanga gartee miidiyaa kanarraa Oromoon ofirraa dhorkitutti uummanni Harargee tokko hin ta'u. Wallaahi summa wallaahi. Wallaahi summa wallaahi. Dhageessaniimi. Wallaahi summa wallaahi. Okay. Deema ibsa abbaa jaalala reefu irratti hin deebise deema naayaama deemadha. Intala wardaa salamtuu san of biraa baasee haa dhufu baasi yaamaa deemadha. Si barbaade jaan. Deema reefu gulamaan ofirraa remove godhee haanaa dhufu dhugaan itti hima. Haanaa dhufu deema yaama. Deema yaama. Harargeen takka dhaggeeffadha. Deemaatii hagirii si yaama jaan koomentii isaa jira dhagaadha. Okay, jira keenya dhiifama obboleeyyan kiyya miira keessaa yoo niin galee dhiifama gurbaan agartee afaan bushaadhaa kun hin dhageessaniimi uummata keenya Harargee addaan diiguu jira. Uummata keenya addaa diiguu jira. Please wallaahi wabillaahi Harargee tiyyanarraa adda diiguu jira. Jaarraa abbaa gadaa qabri jalaa hafuutti hin jiru. Gurbaan kun ijoollee bitee miidiyaa kanarraa sii galee ijoollee bitee miidiyaa kanarraa dhageessaniimi uummata gartee jaalalaa uummata gartee murawaa ilmaan abbaa keenyaati wajjin nuti qeessu jira. Ijoollee uumaan beeyne bitanii miidiyaa kanarraa imutii intala miskiinummaan hudduu salte Kaayiroo keessatti isii sanfaa wajjin ta'anii sababa giiftiitiif jecha uummata keenya addaa diiguu jiran. Afran qalloon naman tafachiiftu
je gaafa kan wallahi wabillahi ne ibsa siifini ma dhaggeeffadhu ana taphatee si garsiisaati obboleesso Hamza Sheikh Jabir yeroo meeqa taphate eenyu taphachiise Abu Hamza wooma arge bar wallahi namicha Hamza Sheikh Jabir san wallahi wooma nama keessatti arga bifa Hamza Sheikh Jabir ani duraan Hamza Sheikh Jabir ittiin naaree ture ma akkamitti nama keenya nama argeeti je wayi arge namicha afaan wanni kana agartee miikaa keessatti ijoollee eenyuti ijoollee afran qallooti ijoollee anniyya humbannaati ijoollee shariifaati ijoollee qaalluuti namni kasi daaba bitate akka nama rabbi jecha jannataan bitachuu kan nuti joori baasee kanne ummata san jaalateen talarraa fuudhe billaa aleikum ish isin ummata jibba malee si galee arsii taatanii arsiitti hin jirtan harargee taanii harargeetti hin jirtan jidduumatanatti duunaa jettan wallahi billahi isinuma if keessaa buqqaafna nama harargeen jibbajuu isinuma if keessaa buqqaafna miti isinumaan nu keessaa buqqee orgobbaa yookaan kun wanni galtan afaarilleen isin hin feetu hudduu isin saluu jirti afaarilleen nama isin fadhuuf wallahi olamlee na'u isinin naman feene ka naman feetan nama wallahi harargeen amaara bira dheetu arsii bira dheetu oromoo bira dheetu bakka feete dheetu jaalalaan beekamti ni keessummeeffamti isin warri jibbaan deemtan ammoo nuti carcar kingiin beenu harargee kingii malee kuno harargee kingii jedha yeroo takka barreessaa biriis harargee kingi yeroo takka koomentii diina garaa gubaame harargee kingi oromoon kutaa biralleen biriis harargeen tokko jedha barreessaa harargee kingii leechoo dadhabdan oromoon kutaa bira ijoolleen harargee baatiif harargee lixaalleen harargee kingii jedha barreessaa yeroo takka warri ammoo warri kutaa biraa ammoo harargee kingii jechuun feenes harargeen tokko jedha barreessaa harargeen tokko jedha nu barreessaa please garaa naa gubatu diina namicha afaan mutaa kana garaa naa gubatu mutaa jaaniin takkaa jira ta'ummaan tiyya dur safiin itti hodhutu sanuma fakkaata laala shintibeetii halkan dubartii hudduu laalaa buleeti siigalee laala obboleessa kiyya halkan dubartii asirra fidee immoo giiftii kananiifiti nutti bitan harargee addaan diigan wallahi giiftiin teessan funyaaniin naa baatu arraba keessanirra wallahi giiftii teessanirra arraba keessanirra guddaadha ibsa harargee kingii jaa barreessaa barboo bultii namaa diigaa turtani namni intala afran qalloo of jalaa qabdan galcha jaaniiti miskiititti kawaata kam wallahi rabbi irraa isin gaafatu taa ibsa ragaan itti qabammaas akka isin bultii namaa diigaa turtan ijoolleen carcare intala afran qalloo of jalaa galchaa jettaniif jalaa galchisiisaa turtan dhalaan teenya tagartee ilma afran qalloo jala jirtu galaa jettan jaaniiti galchaa turtan akkasi bultii namaa diigaa turtan wanni isin haasoftan dirreedaa ifiifuu Somaalee isin irraa fudhateettaniimi ganaa yoo feene arabaaf illee kannina lafa teenya obboleesso dhageessaami ganaa yoo feene arabaaf deemarra dirreedaa federaala jaansan keessatti eenyu kan mootii ta'e ilaali ijoollee afran qallooti ijoollee qaalluuti ijoollee shariifaati ijoollee anniyyaati manni bareedaan keenyuuti dhaqee ilaali qomaa xaahaadha roo okay Oromooti yaasumaan dhageeffadha ijoolleen afran qalloo ijoolleen harargee warri harargee tokkotti amantan yoo tiktookii kiyya kana kanarra gubantee yeefuu qubana qabaadha okay yoo gartee tiktookii kanarra gubantee please qubana qabaadha sigalee qubana qabaadha yoo tiktookii kanarra gubantee carcar lafa goota deemasi ilmaadha sale deem wallahi ganaa kabajuma takka isiniin qabu hanga isin kopilinki godha please hanga isin harargee takkatti amantanitti eega boortaa walla eega tolaa walla tan boortaa walitti yaana eega gartee tokkummaa ummata keenyaa sigalee eega tokkummaan ummata keenyaa isin quuqe obboleessa olaal ijoollee dubbiree furratiin deebi'aaf amma ajandaa kuwwanni raakeef dhaggeeffadha ijoolleen afran qallootiif ijoolleen harargee sababa gartee faraan ijoollee abbaa kiyyaana irraa nafinaa jee makiinaa bituu fididanii jette tokkoffaa ijoolleen harargeetiif ijoolleen oromoo saudi arabiyaa faraan suleetiif makiinaa bituu cinda'ee tokko jedhi lammaffaarra faraan badiin isaa ulamaanidha harka darbe ijoolleen hangii irratti hirmaatteef okay wanni goonuuf hin jiru oromoodha harka darbee soomanaan wanni godhe jaani oromoon itti dhiifte lammaffaarratoo silaa carcarti yejee duruu makiinaa mi xayyaara binneefi hayyee carcarti faraan namni faraan bira jirtan sheer irra naa godha faraan suleemee boru ganama kootuuti carcarti yejii saayikila keessaan sii bitan laali ummanni fishkaan kun fishkaa
dhaggeeffadha yaa isin gowwa dhalaan teenya dhaggeeffadha ummata gisee namni tokko hoguu gantummaadha dhaggeeffadhu ummata hoguu namni gantummaadha waliiktan yaa tagartee hoguu gartee ibsaan afaan wullee kunfaan gosaan namaa arrabse warri gosatiyyaa gartee dhiira namaa jala jirtan dhiiraan niyyaa jala jirtan dhiira alaa dhiira afran qalloo jala jirtan jalaa bahaa jee isin bultii namaa diigu ummata jazbaadha barisinis wallaahi billaahi ish akkamin namni obboleettii xiyyataa afran qalloo dhaggeeffadhu obboleettii xiyyataa anniyyaa tagartee arsii fi oromoo hunda jala jirtu gaafa abbaan fedhe olole bultii ta'e diiguudhaaf hin deemin dhaggeeffadhu abbaan fedhe olaa lolu sigalee mana oguu waraabeesii yuuse diigamuun ta'in mana faltii manumaatu togguu faltii harreetiin ijaarame sigalee diigama jaan warri ammaas gartee ijoolleen teenya Harargee lixaadha dhaggeeffadha warri gurbaa afaan wullee kanaa fi intala yemmuutii jaamtu san nu gallakiftanii Harargee diigaa jirtan piliis dhaqaatii isaan saniin dhaabbadhaadhaa jaan maali boo carcar jecha nuti ni fottooyina jettan eessa fottooyina biyya tam qabdan wallaahi Harargee biyya teenya irratti duuna akka gartee uummanni Tigraay qawwee lolaa jiru kan akkana qawween isin lolleeti of jalatti oo taate waliin bulla Harargee teenya gadi lakkifnu dhaggeeffadha warri Harargee dhiifnaaf jettan siigalee dhaggeeffadha jara keenya warri gartee Harargee dhiifnaaf jettan uummanni ituudha ummata keenya dhiiga keenya ilmaan abbaa keenyaati lafa waliin qabna lafee waliin qabna ijoollee iyyaala